السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أكم جرتو هردفتو تشانالي يوتيوبي عبد الأب جوجل كرومي نموتا باي يرو جري يوتيوب ستوديو كرومي رسينن كودي verify that is you وانجرو فيدي يرو سين باسوردي اتقال فتن بكا كودي تكا اسين غافتا كودي اتقال چيجرا كودي سماليني كودي سنة ماليف غافتا أكسوما كودي سنة إسا أرغنا غافين نموتا باي كنتاي anis deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira hagadhuma barnoota kanaatti turtii gaarii Google Chrome kan inni gaaffii akkasii nu gaafatuuf yeroo shakkiin uumame waan akkasii nu gaafata al tokko tokko si'i nuun jedha no namoonni jettan waan akkasii isin gaafata si ta'uu nu mirkaneessi no godhamee jira waan jedhu jechuudha waan kana sirreessuudhaaf yookaan koodii isaa arganna kan jedhuuf Chrome irra seentanii YouTube Studio Google Chrome irra seentu Chrome yeroo YouTube Studio irra seentan qofa kan inni isin gaafatu malee haga YouTube Chrome irra jirtanitti isin hin gaafatu youtube.com jechuudhaan go ka jalaa fayyadamne desktop site godheen bilbila kiyya jallisee isinitti agarsiisa gara YouTube Studio Google Chrome deemuudhaan jechuudha achirratti isinitti agarsiisa YouTube Studio ni jira irra qabuudhaan open in new tab in group ka jedhu filadhe gara YouTube Studio Google Chrome deemee isinitti agarsiisa wanni kun namoota baay'ee mudataa jira isin mudachuun ni mala kanaafu sirriitti hordofuu qabdu yeroo isin YouTube Studio Google Chrome irra seentan akkuma seentanii xiqqoo fayyadamuu eegaltaniin jechuudha hedduu isin hin fayyadamsiisu ni dhaaba proceed verify that is you barreeffama jedhu tokko screen irra fida verify that is you si ta'uu kee nu mirkaneessi to continue your season complete verify verification to this extra step waan jedhu jira proceed waan jedhu kana tuqxu yeroo wanna akkasii kun isinitti dhufee jechuudha proceed ka jettu kana irra tuqxu yeroo isin tuqxanii koodii yookaan immoo passwordii emailii keessanii isin gaafata itti guuttanii next gootu yeroo isin next gootan koodii tokko fidii bakka kanatti galchii nuun jedha koodii kana kan namoota baay'ee rakkisee jiru koodii kana eessaa finna isa jedhu sirriitti waliin ilaaluu deemaa jirra namoota baay'ee mudataa jira sirriitti quba qabaachuu qabdu waan kana jechuudha koodii kana fidii itti galchii nuun jedha bilbila kee irra deemii seetingii keessa galii Google irra galuudhaan akkaawuntii filattee manage your Google account select security tab waan adda addaa fidee tuqaadhaan tartiiba nuti ittiin deemnee koodii kana argannu fidee nutti agarsiisa kanaafu kana gidduu tuqnee baaneeti kan nuti deemnee koodii sana fidannee dhufnu jechuudha koodii inni nu kenne kana eessaa arganna isa jedhuuf gidduu tuqnee baana erganni bakka kana nutti agarsiisee booda jechuudha gidduu tuqnee baanee seetingii irra galla koodii kana argachuudhaaf seetingii irra Google ka jedhu kana gadi tuqanne yeroo tokko Google irra yeroo seennu emailii nuti barbaannu fuula dura jiraachuu isa mirkaneeffachuu qabna sanaan booda manage your Google account ka jedhu ka bluun barreeffame sanirra tuqachuudhaan mata duree security jedhu jala adeemnaa jechuudha mata duree security jedhu jala mata duree security jala security code get a one time code waan jedhu jira sanarra tuqanna achi arganna koodicha ammallee ganaadha dogoggora isin uumuu hin qabne jira ammallee yeroo sanarra tuqnu emailiin gubbaa jiru ammas isa ta'uu mirkaneeffachuu qabna emailiin jijjiira yeroo tokko tokko yoo emailii 3-4 qabaattan kanaafu emailiin nuti barbaannu sanarratti deeffachuu qabna irra tuqne yoo emailiin sun kan nuti barbaannu sana hin taane jechuudha koodii lama nu kenna koodiin lamman kun daqiiqaa 15 keessatti expired ta'u garuu al tokko duubatti deebinee itti deebina taanaan koodiin sun ni jijjiirama kanaafu screenshot godhachuu yookaan immoo barreeffachuu qabna malee koopii hin godhaman koodiin kun fakkeenyaaf amarraa ba'ee itti deebi'u yeroo itti deebi'u koodiin kun jijjiirama kanaafu inni duraa sun hin dalagu jechuudha isa kana dalaga kana barreeffadheetani kan hin gidduu tuqee bahee deemuu qabu sanaan ala koodichi ni jijjiirama jechuudha lammaffaa irraa turuu hin qabnu koodii lamman kana keessa tokko kan nuti fayyadamnu sa'aatii sanatti jechuudha garuu cufnee ba'uu hin qabnu fakkeenyaaf koodii jalqabaa kana fudhee hadaqu screenshot godhadhee yookaan bilbila biraa irratti qabachuudhaan fudhattanii dhaquu qabdu malee itti deddeebitanii ilaaluu hin qabdan ni jijjiirama waan ta'eef deemeen koodii sana bakka sana irratti barreeffadhaa jechuudha fedhu kan jalqabaa koodii lamannaa kennama fedhu kan jalqabaa fedhu kan lammataan itti barreeffadha koodii itti barreeffadhe koodii erga barreeffannee kaane
kan nurraa eegamu neekistidha. Koodiin sun sirrii tahuu qaba. Lakkoofsa dogoggoraa itti guutuu hin qabnu jechuudha. Lakkoofsa sirrii ta'e kan nuti itti barreessuu qabnu. Lamman keessaa garuu kan nuti fayyadamnu feenu kan gubbaa fayyadamna, feenu ka jalaa fayyadamna. Koodii lamman nuuf kenname keessaa jechuudha. Rakkina tokkittii hin qabu. Garuu itti deddeebinee ilaalla yoo jenne ni jijjiirama. Kanaafuu itti deddeebi'uu miti kan nuti qabnu. Yeroodhuma tokkichaan barreeffachuu qabna koodii sana bilbila biraa irratti qabachuu yookaan screenshot goonee screenshot irraa ilaalu. Sanaan ala itti deddeebi'een ilaalaa barreessa yoo jettan koodiin sun ni jijjiirama. Dogoggora kana uumuu hin qabdanii jechuudha. Akkasuma irraa turuu hin qabdan. Daddaftaniiti kan isin barreessuu qabdan. Next yeroo tuutan gara YouTube Studio Chrome irratti isin deebisa. Bakka sila verify nuun jedhe sanatti jechuudha. Sanaan booda yeroodhaaf irra deddeebi'ee nun gaafatu. Gaafa nuti remove goone emailii keenya gaafas nu gaafata malee irra deddeebi'ee amma nun gaafatu. Garuu namoonni isin gaafate koodii kana isin gaafate haala kanaan fiddanii koodii sana itti naytu haala salphaa taheen. Garuu Google Chrome didee isin rakkifnaanis Samsung Internet Browser appii jedhamu fayyadamuu dandeessu. Innis Chromeedhumaan tokkicha waan ta'eef. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.